كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بيسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan Faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgalaa sa'aatii 3:00 irraa kaaseetu YouTube chaanaalii irratti kan isiniif maxxanfamu. Kan isin irratti argachuu dandeessan Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu YouTube kan irratti argachuu dandeessu warri haaraa taatan baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. YouTube kana maatii ta'ati subscribe godhaa comment like share godhaatu maatii ta'atu yeroo hundumaa sagantaa torbaniin daddarbu kana argadhaati hordofaan isiniin jedha warri haaraa har'a dhuftan baga nagaadhaan dhuftan amalirra deebi'een isiniin jedha jalqabaa kaasaati amma gara kutaa 27 irra geenyu jirra udduuba deebitanii hunda isaa irraa argachuu dandeessu suuta jettanii irraa buuftanii hordofaan isiniin jedha waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu warri jalqabaa kaatanii sagantaa kana hordofaa jirtan koomentii warra naa godhaa jirtanii bilbilaanii sooshaal miidiyaa irratti koomentii gochuudhaan warri na hordofaa jirtan gooftaan isin haa eebbisu waaqayyo gooftaan ammallee dabalee isin haa eebbisu isiniin jechuun barbaada arrallee barumsa keenya kana itti fufna iddoo dhaabne kaafne itti fufna nama waaqayyo itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu amma barachuu waliin jalqabneerra nama waaqayyo itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu kana gana yookaan immoo reefuudhuma lakkoofsa tokkorradha kan jirru isuma keessadha jirra nama waaqayyotti dubbatee kan nuuni ittiin beeknu Yohaannis Cuuphaarra dhaabbanneetu kan nuuni ammallee ilaalaa jirru nama waaqayyotti dubbatedha. Namni kuni waaqayyo itti dubbatee sagalee isaa itti erge sagalee isaa gaafa itti ergu isaa booda namni kun maal godhe kan jedhu nama dubbiin waaqayyo isa bira dhaqee isaanidha kan nuun nama kanaanidha kan nuuni safartuu goone kan nuun ilaallu jechuudha. Ofii keenyaas waaqayyoon itti dubbateera. Namoota nutti dubbateera jedhanii nu rakkisaa jiran utuu waaqayyo isaan ittiin dubbatiin kan nuun ittiin adda baafannu nama kanarra dhaabbanneetu kan nuuni adda baafachuu dandeenyu jennee inni jalqaba duraa Yesuusiif karaa baasa jenneen Yesuusiif karaa baasa karaa akkamiiti? Karaan kun karaa akkamiiti? Yoo karaa baasa namni waaqayyo itti dubbate Yesuus Kiristoos akka inni namoota bira ga'uu fi carraaqqiinsaa guddaan malee wanta biraa of keessaa hin qabu ajandaa biraa hin qabaatu namni waaqayyo itti dubbate Yohaannis Cuuphaan isa kana karaan kun karaa akkamiiti isa jedhu walii wajjiniin ilaalla karaa akkamiiti kan inni baasuun irra jiraatu namni waaqayyo itti dubbate tokko karaa kan akkamitti cufataa karaan akkamiin banama. Karaan kun inni jalqaba dura Yohaannis Cuuphaa bira sagaleen waaqayyo gaafa dhaqe hiyyeessotaaf iyya lafa onaa keessaati. Hiyyeessotaaf yoo hiyyeessi lafaa ka'uudhaa baate inni gubbaarra jiru yoo gad dhufee wal qixxaachuudhaa baate Yesuus Kiristoos gara qe'ee keenyaa hin dhufu. Gara biyya keenyaa hin dhufu. Addunyaan kun olii gadi kan isheen taate addunyaan har'a nu keessa jiru kun kan isheen babbaddeef inni hangafa duraadha. Yohaannis Cuuphaan gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos fayyisuu isaa arguu hin dandeessan kan inni jedhu har'allee addunyaan kun olii gadi akka isheen taatu kan godhe inni hangafa dura wal qixxaachuu dhabuu keenyadha. Kiristiyaanotuma taanee gooftaatti amannee kan jirru wal qixxaachuu hin barbaannu waldaa kiristiyaanaa keessa. Sagantaa galataallee kan nu qopheeffannu yoo nama caalle yoo namni nuu gadi taatedha kan nu gammannee kottaa naa galateeffadha kan nu jennu jennee walii wajjin ilaalleerra yeroo darbe. Kanaaf balaa qaba. Hiyyeessa dhiisanii darbuun waan salphaa nutti fakkaata. Nutti Yohaannis Cuuphaan afaan isaa gaafa banate jedhe kan inni hiyyee inni gad jedhee ol ka'uu inni ol jedhe gadaa dhufu kan inni jedhe wanta biraa miti gaara isin liitiraalee argitan kana miti. Lafa wal caalaa addunyaa kanarraati uumama pilaanetii kanaa miti. Kan wal caalee iji keenya banamuutu nurra jiraata kan inni dubbate maalidha? Innati jettu kun maalidha? Ishi maal goonu gaafa isaan jedhani inni lama qabu sa tokko hin qabneef akennu. Lama qabda taanaan tokko kenniti wal qixxaadhaadha wantichi. Wal qixxaadhaadha wal qixxaachuu miti har'a kenninee waluuf qixxeessuu miti har'a teenyee gaafa ilaallu yooma inni ofii masaa dafqee maxappi godhatee dhufee onni nuun qixxaate iyyuu maraachuuf kana hinaaffaan nu ajjeesee jechuudha. Akkasiin fayyisuu waaqayyoo arguu hin dandeenyu hin dandeessan.
warri sobduuni isa kana inaasaan Waaqayyotu itti dubbate miti kan nuun jennuuf isa kanaaf hiyyeessotaaf iddoo hin qabanii. Namni hiyyeessaaf iddoo hin qabne Waaqayyo isatti hin dubbanne. Morma koon kennatti hin dubbanne Waaqayyo. Ilaa kanadha kan nuuni walii wajjin ilaalla yeroo darbe. Waaqayyoo fi hiyyeessota gargaaruun yookaan immoo hiyyeessotaaf kennuun dirqama kan jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabneera. Dirqama maaliif dirqama ta'e? Tokkoffaa ilaallee turre yeroo darbe fayyisuu Waaqayyoo arguu hin dandeenye. Kana Yohaannisumatu dubbate gaafa Isaayyaas raajichaan kanaan dura isa barreeffame. Inni lammaffaan immoo Yohaannis maal goonu gaafa inni jedhu gaafa sabi jedhan kan inni ittiin jedhe keessaa isa kanadha. Fayyisuu Waaqayyoo arguu dandeessu gaafa sanaa. Fayyisuu Waaqayyoo faallaasaa immoo yoo hiyyeessa yoo namni miidhame nu keessa namni beela'u nu keessa gaafa baay'ataa deemu argamuun Waaqayyoo nu keessaati irrataa akka inni deemu beekuutu nurra jiraata. Fayyisuu Waaqayyoo arguu hin dandeenye. Baay'een keessan jedhee isinitti himera. Baay'een keessan sooressoota warri taatan, warri irraa hafaa taatan, warri waan nyaattanii bultan utuu qabdanii ollaa keessan namni waan nyaatu hin qabne gaafa inni baay'ataa deemu isin foonumaan litiraalii foonumaan illee dhukkubsattoota taatu. Dhukkubsattoota taatu. Mana sooressaa irra baay'een isaa dhukkubsataadha. Sooressi dhukkubsataadha. Baay'een isaa dhukkubsataadha. Waan inni nyaaturraa waan inni nyaannetu baay'ata. Mana kiimii gaafa dhaqu kana nyaatiin, sana nyaatiin, kana nyaatiin ittiin jedhu. Sababa isaa maalis fayyisuu Waaqayyootu irraa fagaata mana keerraa. Waan qabdu isa hin qabneef gaafa qooddu garuu litiraalii foonuma kee kanaanii akkasumatti foonuma isaa kana fuuraatu hin ta'in foonumaan illee fayyaa taatu. Waaqayyo gooftaan hubannaa isaa nuuf kenna. Egaa har'ammoo qabxii isa lammaffaa kan nu walii wajjin ilaalu. Maaliif dirqama ta'e? Maaliif dirqama ta'e? Hiyyeessa gargaaruun hiyyeessaaf kennu maaliif dirqama ta'e? Inni lammaffaan immoo isin kana amanuu dhiisuu dandeessu. Isin kana fudhachuu dhiisuu dandeessu. Keessumaa dhaloonni siyaasa kana fudhachuu dhiisuu dandeessu. Mootummaa Waaqayyootti hin galu. Mootummaa Waaqayyoo keessaa si hambisa. Akkamiin akka abbadinaa jechuu dandeessu. Inni keessa baateenaan jechuu dandeessu. Na keessa beeku. Wangeela keenyatu akkas nuun jedha. Yesuusumatu akka jedha. Wangeelumatu akka jedha. Yesuusumatu akka jedha. Wangeelumatu akka jedha. Kana beekuutu isinirra jiraata. Lakkoobsa isin hiyyeessaaf iddoo dhabdan. Lakkoobsa isin hiyyeessa isin jibbisiise. Lakkoobsa isin hiyyeessa ofirraa ignoor gaafa isin gootan Yesuus Kiristoos wajjin waliin agartan mootummaa Waaqayyoo balbala isaa ga'uu hin dandeessan. Fayyinaa wajjin ammayyuu irra deebi'een sitti maa fayyinaa wajjin wal qabata. Warri amma baranne jettanii beekne jettanii waan meeqa fexfeta warri jettan kana dhaggeeffadhaa. Isinittan hima. Fayyinaa wajjin wal argata. Kunooti isiniin dubbisa. Isiniin dubbisa isa dura garuu mee Waaqayyoon kadhanneetu itti fufna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Yeroo kana nu laatteetta ulfaadha. Maqaan kee haa eebbifamu. Sagantaa kana hordofaa kan jiran ati isaan eebbisi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ila barumsa kanaan jireenyi isaanii foon isaanii afurri isaanii kan geeddarame haa ta'u. Sagaleen kee akkuma bukkaan roobee waan biqilchiin hin deebine sagaleen kee dubbatamee waa tokko tun godhiin hin hafuuti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ila sanyiin gaarii obboleessa koo obboleettii koo keessatti haa biqilu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Isa kanaan mormuu hin ifanna maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukkutame ta'u. Nu dhageesseet ta'uu ulfaadhu jalqabaaf xumuranuuf ta'i maqaa Yesuusiin si kadhanneerra hoo ameen. Tole mootummaa Waaqayyootti akka hin gallee fi sababa nu jalaa ta'a. Kana caalaa moo kasaaraan jira dee yaadu'a. Obboleessa koo obboleettii koo kanatti dhalatteef biyya lafaa kanarraa kanatti dhalatteef waan biraatii miti. Ati mootummaa Waaqayyootiif nyaattee biyya lafaa kanarratti nyaattee dhuddee amma barbaaddee nyaattee xiqqeessis nyaadhu guddisiis nyaadhu jireenya badhaadhaa bareedaas jiraadhu waan barbaadde godhii kanaan dura isinitti meera yoo guddate waggaa 70 jiraatta biyya lafaa kanarra. Inni guddaan isa kana miti. Jireenya nuun biyya lafaa kanarra jiraannu miti inni guddaan jireenya nuun sabara baraa jiraannudha malee. Sabara baraa dhabuu jechuun kasaaraa guddaadha. Obboleessa kee obboleettii kee gaafa dhiiftee bira dabartu tuunni beela'uu tuunni qullaa ta'ee jiru ati immoo wayyaa shanjaatuu qabdu. Ati akka barbaadde gaafa nyaattu immoo guyyaatti waan nyaattu tokkollee nyaachuu gaafa dhabu mootummaa Waaqayyoo keessaatti kanatti irrattu. Isa kana shakkii tokko hin qabaatina
anatu jedhe miti sagalee waaqayyooti waan ta'eef kunoo isiniin dubbisa. Yohaannis boqonnaa 3 irraan isinii dubbisa. Saduraa Yohaannis saduraa boqonnaa 3 irraa kaasnee walii wajjiniin dubbifan. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu hin beektu jedha lakkoofsa 15 irra. Lakkoofsa 17 nu taalee isinii darba isin dubbifadhaa hundasaa. Namni biyya lafaa kanarratti waan ittiin jiraatu qabu dhaba obboleessa isaatti argee yoo garaatti jabaate jaalalli waaqayyoo akkamitti isa keessa jiraata ree? Dhaggeeffadhaa. Yaa ijoollee koo kottaa dubbiidhaa fi afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaa fi garaa guutuudhaanii hin jaallannaa jedha Yohaannis. Argitanii? Yohaannis iddoo kanatti waa'ee jaalalaasaa. Obboleessa isaa kan jibbuudha gabaabaadhumatti. Obboleessa isaa kan jibbu, obboleessa isaa kan hin jaallanne inni abdii bara baraa hin qabu. Abdii kutatee haa dhiisuudha. Obboleessa kee obboleettii kee hin jaallattu taatee jennaan. Jibbi si keessa jira ta'ee jennaan. Obboleessa isa kamettanii akkasin nan gaafanne abdiin qabu. Waa'ee jaalalaa guyyaa biraa hin baranna gooftaan yeroo nu laata jedhee yaada. Waan salphaatti yaada namni keenya irraa wal jibbeen tajaajila. Yoo barbaade maalan isiniin jedha waliin oodee wal jibbee dubbii walirratti xaxee mana hidhaatti wal darbatee sobaan dhugaa walirratti ba'ee waan meeqa godhee waa tokko cubbuutti hin fakkaatu bara kana jibba jechuun yoon barbaade nan jaalladhaa yoon barbaade nan dhiisaa jedhaan. Wanta akkasiin jiru. Kiristiyaanni mirga jibbuu hin qabu. Mirga jaallachuu malee. Amma diina kee kan ta'e laa kunoo si ajjeesuufan jedhaa iddoo akkasiitti dhaabbadheen si eegaa jira. Nama siin jedhuuni jaalladhuu siin jedha wangeelli. Mirga jibbuu hin qabdu ati. Kiristiyaana taate si jaallatee si jibbee mirga jibbuu hin qabdu siin jedhe. Mirga jibbuu hin qabu kiristiyaan. Mirga jaallachuu malee. Diina kee jaalladhu isaaf kadhadhu isayyuu gaafa kadhattu maal jettaa gooftaa fuula kodoo ilaa kunoo sin ajjeesa naan jedhaa jira ka. Ilaa kun achi taa'ee na eegaa jira ka. Gooftaa miila jala naa kaasi ka na ajjeesi ka naaf ajjeesi ka namni gaafa teettu kadhannaa isaa akkasiin dhaga'u. Isaa gaminaan eebbisi. Gooftaa. Ilaa badiisa kanarraa gara jireenyaatti isa deebisi. Obboleessa koo nan jaalladha. Yaa Waaqayyo jireenya bara baraa argatu na wajjin mootummaa kee haa dhaalu gaafa teettu eeyyee bakka kadhannaan isaa kana siin jedha gooftaa. Jaallachuu malee mirga jibbuu hin qabu kiristiyaan. Iddoo kanatti sababni inni dirqama ta'eef dhimma jaalalaa maal hojii fiddee gaafa naan jettan ittan isinii dhufa waa'ee hiyyeessaatti itti dabaleetu waa'ee hiyyeessaatti itti maka Yohaannis. Namni jibbuu namni obboleessa isaa jibbuu abdii jireenya bara baraa hin qabu ishee kana jala muradha. Obboleessa kee jibbaa jirta taanaan ati tajaajilaa guddaa ta'uu dandeessa. Piroofeetii ta'uu dandeessa. Waldaani paasterii si gooteetti ta'uu dandeessa. Qeesii waldaa kiristiyaanaa ta'uu dandeessa. Faarfataa ta'uu dandeessa. Keessa baatee jechuudha. In jaallattu taatee jennaani jibba si keessa jira ta'ee jennaan obboleessa koo anaafati yoo obboleessa keenyaan jibbina ta'e jechuudha. Anaafati mootummaa waaqayyoo karaa balbala isaan baatu gabaabaadhumatti ishee kan hin irraanfatiin haasinu. Utuma faarfattanii kan hin irraanfatiin utuma lallabdanii utuma barsiiftanii ishee kan hin irraanfatiin. Warri sobduun silaasa kana keessaa hin qaban isaan keessaa hin qaban warra kaanii wajjin wal gorfanna malee. Warra raajota sobduu barsiisutti sobduu isaan karaa badiisaa qabatanii sokkaniiru isaan. Saba keenyaa fi namoota kiristiyaanota utuu hin beekiin kana keessa galtanii jirtaniifidha kanan isiniin jedhaa jiru. Isa kana yaadachuun nurra jiraata. Deebinee walaa yaadachiif. Jibbi nu keessa jira ta'inna mootummaan waaqayyoo kan keenya miti. Ishee kana qabadhaa gaba. Egaa erga akka ta'ee jedha Yohaannis. Erga akka ta'eeti namni jibbuu erga mootummaa waaqaatti hin galu ta'edha. Namni dhaba obboleessa isaadha. Namni dhaba obboleessa isaa calmadee ilaalee bira darbu tokko inni jaalala hin qabu. Nama jaalala hin qabne mallattoo nuun keessaa beeknu keessaa tokko hiyyeessa gargaaruu hin barbaadu. Nama dhabe tokko ofitti butuu hin barbaadu. Wajjinuu suuraa ka'uu hin barbaadu. Isinumti baay'een keessan kiristiyaanota baay'een ni ilaala. Waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaa kiristiyaanaa fayya buleettiidha jedhamu keessatti giruuppiitu jira. Giruuppii akkamii giruuppii akka yookaan qomoodhaanii yookaan immoo istaandardii jireenyaatiin wal afeertuu buna wal waamtuu maal wal jettuu wal waamtanii isa booddee hiyyeessaaf iddoo hin qabdan. Waaqayyoon faa galateeffachuufaa barbaadu. Galata akkasiin fudhatu Waaqayyo. Namoonni akkasii mootummaa waaqayyootti hin gallu mootummaa waaqayyootti. Sababi isaa maaliif
hiyyeessa gaafa dhabu obboleessa keetii argitee bira dabartu sana ati nama sana hin jaallattu. Nan jaalladhan jaalalan qaba yoo naan jette hin sobda. Hin sobdaa'edha meela kun wangeela tokko siin jette. Hin sobdaa'e. Maaltu walitti fida waa'ee jaalalaatiif waa'ee hiyyeessaa? Hiyyeessa kana tuun jaallatta ta'eeti. Dhaba obboleessa keetii gaafa inni qullaa ta'u akkamiin ilaaltee bira dabarte jaalala hin qabdu iyyuuti malee erga jaalala hin qabneeti mootummaa waaqayyootti hin galtu. Hiyyeessa ignoor gochuun mootummaa waaqayyoo keessaa nama hambisa kan inni jedhuuf kanaafi. Kanaafi kun iddoo kana walitti qabsiisee waannis walitti qabsiiseetu dhaba obboleessa isaatii namni dhaba obboleessa isaatii ishee macalluma bira darbu inni jaalala qaba akkamitti jennaree jalqaba duraa maal jedhe jalqaba duraa irratti moo kaayee darbe maa jedhe namni jaalala hin qabne mootummaa waaqayyootti galu. Namni hiyyeessan gargaara mootummaa waaqayyootti galu maaliif jaalala hin qabu. Kanarra maal jedhee isinitti dhimma fayyinaa wajjiniin waliin argatu minaamin waa'in nama jaallachuu waa'in hiyyeessaaf kennuu dhiisuu kana miti mootummaa waaqayyootti kan nu galchuu dhiisuu minaamin jettu gaa warri barattan baranne jettan gaa mee dhugaa jedhe wanta akkasii hin jiru. Hiyyeessa ignoor gochuun jaalala dhabuudha. Jaalala dhabuun mootummaa waaqayyoo dhabuudha. Jaalala hin qabdu taana mootummaa waaqayyootti hin gallu mootummaa waaqayyoo. Kanaaf har'a hundi keenya jirra warra ofiin jennu waa tokko yaaduutu nurra jiraata. Yeroo hiyyeessa arginu akkam nu godhu. Yeroo hiyyeessa arginu nama dhabe tokko gaafa arginu akkam nu godhu. Kan miti garaan keessan hin gaddineefaa jira. Kennu miti garaamti keessan kan hin gaddine waaqayyo galanni siifaa ta'uu nama akka nama kanaafaa kan nan godhiin faa jettaniifaa waaqayyoon galateeffachuufaa barbaaddu. Kanaafaa galata gootanii. Kun jala muraatii. Sirriitti yaada kiristiyaanonni Yesuus Kiristoos yoo amma kana dhufe utuu balbala keerraa namni beela'aa jiru mootummaa waaqaatti galattee hin yaadin kana natu jedhe miti wangeela jedhe. Namicha sana yaadattu miti fakkeenyaan gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee Alaazaar sana gaafa inni dubbate. Namichi suni sooressi suni Alaazaar balbala isaarraatti waan nyaatu dhabee balbala isaarra ta'a. Saree isaatiif kennee ammoo waamuma saree isaatiif kennellee Alaazaariif hin kennitu. Saree nyaattee quuftee eeggata. Taa'ee. Alaazaar mootummaa waaqaatti gaafa inni galu sooressichi sun Si'oolitti of arge. Si'ooliin seenna. Obboleessa keenya hin jaallannu taanee jennaan. Si'ooliin lixna. Dhaba obboleessa keenyaatti gammanna taanee jennaan. Si'ooliin lixna. Dhugaan isiniin jedha fayyisuu waaqayyoo hin arginu addunyaan kun kan isheen nagaa dhabdeef kan isheen olii gadi taatee fi namoota iyyoomantu baay'ate lafa kanarra. Sababa isaa maaliif namoonni qaban hin kennan waan ta'eef. Isa kanatu nu keessaa iyya. Yoo dhuguma waaqayyoo nutti dubbateera. Yoo dhuguma waaqayyoo raajaa baluutti dubbateera ta'e akkasisa godhe. Raajota keenya warra ammaa isinitti himeera yeroo darbe. Raajota keenya warra ammaa naa kennaa iyyuu malee walii kennaa hiyyeessaaf kennaa hin jedhan. Naa kennaa. Adaraashaa shaaraa isaanii keessa kaafadhatan nuu kennaa. Sanyiin irratti facaasaa. Aspaaltii irratti facaafnaa ta'u aspaaltiidha. Aspaaltii irratti facaasanii innaan hin biqilaa. Isinitti himeera kanaan dura hin biqilu. Ofumaa facaaftu dhattanii achitti malee. Jarri ofii isaaniitiif iyyu. Nama waaqayyotti dubbate kanaan adda baafattu. Hiyyeessaaf kennisiin jedha. Mana kee gaafa dhufu naa kennisiin jedha tuun ta'in ati yoo barbaadde kenniif ofii isaatiif iyyata miti. Yohaannis cuuphaan ofii isaatiif hin iyyanne. Hin iyyanne Yohaannis cuuphaan qabaatee miti isinitti meera. Qabaatee miti waa tokko iyyuu hin qabu. Garuu kan inni hiyyeessotaaf warri qabdan hiyyeessotaaf kennaa. Isa kana iyya ture. Wayyaan gaddaran jireenyi isaan gaddaran. Utuu kana lallabuu morma isaa dhabeetu addunyaa kanarraati gara abbaa isaatti sokke. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warri dhugaa waaqayyoo isaanitti dubbate hiyyeessarraa saamutuun ta'in hiyyeessaaf iyyu. Warra ammaa hiyyeessarraa saamu sooressarraa sin saamu hiyyeessarraa sin saamti warra ammaa. Jaara kana bira waaqayyoo hin jiru. Waaqayyo isaaniin dubbataa hin jiru. Argineerra raajii isaaniis. Faallaa isaatu ta'a yeroo baay'ee. Ani yeroo isaan barri nagaadha gaafa isaan jedhanii barri baduu fedhaa jira bakka akkasittanii hiikkadhaan. Barra dhufutu gadheedha gaafa isaan jedhamu gaariittanii hiikkadha. Gareen lafa gaafa isaan. Jarri sobduudha jirri. Waaqayyo isaan ittiin dubbatu. Hin dubbatu waaqayyo isaanitti. Karaa isaanii waa tokko hin dubbatu waaqa. Kana beekuutu sun irra jiraata. Hiyyeessaaf iddoo qabaachuun maali?
Isaanuma bira dhaqee akka inni waaqeffatu waayee hin barbaade. Taa'umsa isaanii irra akka inni taa'u hin barbaade. Jalqaba duraa kan isaan barbaadan sagantaan isaan bira jiru sagantaa sooressotaa, sagantaa daldaltootaa, sagantaa minaaminii, sagantaa hojjettoota mootummaa, sagantaa warra saantima qabanii malee sagantaan hiyyeessaan jiru isaan bira. Sijjammara hin jiru. Hiyyeessumti qorqondaamsaa birrii kan hin qabne hin kadhatamuu fi akka inni achi galuuyyuu hin barbaada. Kun Waaqayyo namoota akkasiitti ittiin dubbanne. Kanaaf beekuutu sinirra jiraata. Akka dhuunfaatti akka kiristaanotaatti kiristaanonni hiyyeessotaaf kennuutu sinirra jiraata. Isuma Yohaannis Cuuphaan jedheen isinitti maal? Kennaa. Hiyyeessotaaf kennaa. Hiyyeessota gargaara. Isa booddee mootummaa Waaqayyootti galu. Yesuus Kiristoositti amantanii deebitanii mootummaa Waaqayyootti galu. Hiyyeessa duwwaa gargaaruudhaan mootummaa Waaqaatti hin gala warrattan hin gowwoomtus. Inni takka hin jiru. Yesuus Kiristoositti amantaa, Yesuus Kiristoositti ergamante, Yesuus Kiristoos immoo kan itti amantu immoo sagalee isaatti isinitti meera yeroo darbe isinitti meera. Kana keessa deebi'uun barbaade episoodii 36ffaa udduuba deebi'aatti dhaqaati ilaala. Isa kana irra hin deebi'u. Hingaa. Kanaaf kana ta'utu isinirra jiraata. Sooressoonni silaanan jaallattanii mee na dhaggeeffadha. Sooressoonni mootummaa Waaqaatti hin galtanii yoo qabeenya keessaniin hiyyeessa gargaartan malee. Hin galtan. Maatiyos boqonnaa 19 irraa dhaqaati ilaalladhaa. Maatiyos boqonnaa 9 irraa dargaggeessa sana. Nama qajeelaa, nama abboommii hundumaa raawwate, waan hundumaa godhe, takkaa kan namaan barbaadu maal abboommii kurnan yoo nama fiixaan baasee fayyii tokko fakkaata. Namni kun nama kanaan gooftaan Yesuus Kiristoosiin gaafa isatti dubbattu dhufee gooftaa Yesuusiin mootummaa Waaqaatti galuudhaan maaltu na barbaachisaa innaan isa booddee obboleessa kee jaalladhu nan godhaa kan hundumaa nan godhaa minaaminii nan jaalladhan obboleessa koo minaamin jedhe waan ani hin goone iyyuu hin jiru hin soba nan jaalladhan malee hin jaallattu hin soba maaliif beektu gooftaan Yesuus Kiristoos erga akka ta'e ogaa jedheen bakka qabeenyuma kee kana hiyyeessaaf jedheen hiyyeessaaf ani irraa jedheen jedhe nagaatti jedhe mootummaa Waaqayyoos nagaatti ani immoo mootummaa Waaqaas hin qabu ani qabeenya koo akkamittan nama alaadhaa mootummaa Waaqayyoo moo qabeenyatu caalaa abbotuu tokko jalqabuu dura mootummaan Waaqayyoo jechuun ikkoo yoo hojii keessan baname maalanis ni godha mootummaa Waaqayyoo jechuun waan salphaa miti. Waan salphaa miti. Birrii meeqa baaftanii mootummaa Waaqayyoo miti Ameerikaayyuu dhaquudhaa fi waan meeqa gurgurtanii waan meeqa taatu. Mootummaan Waaqayyoo jechuun ikkoo kan bara baraati. Bara baraa biyya bareeddu biyya miidhagdu Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Innaa namichi kun mootummaa Waaqayyoo irra naafoo achitti gooftaan Yesuus Kiristoos maaloo deebi hin jenne dhaqe erga hiyyeessaaf iddoon qabaanne dhaqe nagaatti sokkee hin geggeesse gooftaan eegan ergamoonni hindi akkasii nonnoo kabbaadiidha maa inni jedhaniin jar sooressis mootummaa Waaqaatti hin galuu jedhanii hin galu gaa birriin kee mootummaa Waaqaattis hin galchu hiyyeessa yoo gargaarte malee hin galtan mootummaa Waaqayyoo sooressoonni hin galtan mootummaa Waaqaatti yoo Yesuus Kiristoositti amantanii qabeenya keessan hiyyeessaaf yoo iddoo qabaattan hiyyeessaaf yoo iddoo qabaattan malee takka mootummaa Waaqaatti hin galtan. Nagaatti ittiin jedhee hin soba malee obboleessa kee akka mataa keetiitti jaalladhu naan kanoo godheeraa jedheen. Maarree kana gochuu kee hojiidhaan agarsiisee jedheen. Yohaannis iddoo kanatti afaaniin utuu hin ta'in jaalala gaafa jennu hojiidhaan agarsiifnu sa'idhu isinii dubbiseera. Sila isinii dubbiseera. Yaa ijoollee koo kottaa dubbiidhaaf afaaniin utuu hin ta'in dubbiidhaan sin jaalladha baluu koo sasii wal gootan soobdanii. Isa kana miti jedheen afaaniin miti jedheen hojiidhaan jedheen. Innaa dargaggeessa sanaanii gooftaan Yesuusis hojiidhaan agarsiisi gaa jedheen. Hojiidhaan agarsiisi maal qabeenya kee kana hiyyeessotaa fi hirii jedheen. Fuulli isaa gurraacha jedha sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu. Fuulli isaa gurraacha ba'ee sokkee. Hin soba malee utuu jaalala qabatee hiyyeessumti dhibamuu qaba. Lafa kanarraa hiyyeessumti maaf jiraata jedheetu dhiphachuutu isarra jira ture. Garuu inni hin jaallatu soba malee. Kanaaf obboloota koof hin gowwoomsiina. Jaalala jechuun hojiidhaan agarsiifna. Hiyyeessa gargaarre, hiyyeessa lafaa kaafne, finnee ofiin qixxeessine gaafa sanaan kan nuun jaalala qabna jedha. Hojiidhaan agarsiifne jechuudha. Amantiin hojiidhaan mul'anne du'aadha yaa'iko. Kana hin irraanfatina. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa gargaaru. Kanaaf nama Waaqayyotti dubbate hiyyeessaaf iyya, hiyyeessaaf iyya, hiyyeessaaf iyya. Hiyyeessaaf iddoo kan hin qabne
dhugaadha waaqayyo sitti hin dubbanne. Raajii abaluu isin guddaa gootan sanni xiqqoo ishee waawee tokkorraa boccoqee waa kennu san isa miti. Isheen promotionii jalqabuma duraa isaa gaafa waldaa isaa dhaqxan namicha sana bira personally gaafa deemtan hiyyeessaaf kan jedhu isa bira hin jiru. Sobee saameetu hiyyeessaaf jedhee bu'aa sobee. Inni kun immoo maal naa kennaa xiqqoo ishee morraan abbi godhee immoo akkasiin birrii kennitaniif xiqqoo ishee televizyiiniitti minaaminiitti wanta akkasiin jiru. Hin gowwoomina. Namoota hiyyeessotaaf iddoo hin qabne isaanitti waaqayyo dubbataa jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaru. Guddaa eebbifamaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa sa'itti aanutti immoo qabxii isa sadaffaa dirqama maali? Qabxii isa lammaffaa walii wajjin ilaalla gooftaa yoo jedhe Yesuusiif karaa baasa. Isa jedhu ilaallee irra gaamma sa'itti aanu immoo qabxii isa lammaffaa immoo torban itti aanu walii wajjin itti fufna. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa keessan subscribe gochuu, comment like gochuu, share walii gochuu hin irraanfatinaa walii qoodaa. Hordofaa sagantaa kana waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Dhugichi birmaduu isin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaatti gooftaan maccaa isinii wajjin haa ta'u. Eebbifama. Kana limitiin afibse ifatti na baase cubbuu koondumaa na biise hiikee.